Musi tokkummaa qabaannu tokkummaa qabaannu ilmaan Oromoo wallahi tokkummaa qabaannu tokkummaa humna riqicha tokkummaa dhugaa isiniin jedha Oromootiyya Oromoo kutaa kudha takka nuti tokkummaa ilmaan Oromoo tokkummaa gaafa tokkummaa qabaanne seenaa Haacaaluu Hundeessaallee barreessine seenaa goototaas barreessina kama jiruutu ka du'e abbaa biyyaa ka jiruutu abbaa biyyaa jedhan kakka Abdiisaa Obsaa Maakii ijoolleen ciccimoo jiran asirra kanneenuma Jawaarii miti bar kanneenuma haa hoogganan Oromoo asirra jiran kana hayyuma kanneen akka Reen Maakii jette san homa Maakiin gadhiifte duuti homa Obsaan gadhiise duuti sheer gochuu wal biraan geenne wal dhageeffanne wal faana yaanu I love you Oromooti isin jaaladha waan acee kana waan Haacaaluu Hundeessaa kana isin jaaladha dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isin kabajaa isin jaaladha hundi keessanuu jaalala Haacaaluu Hundeessaa haceen bara haceeni bosona dhaqee wareegamne bara qabsoon kallattii sadiin qabsoo jechuun kallattii sadiin qabsaa'uu ni dandeetta kallattii sadiin akka yaada Haacaaluu Hundeessaatti akka yaada sabboontuutti kallattii sadiin qabsaa'uu ni dandeetta tokkoffaa carraa yoo argatte bosona dhaqxee itti makamtee qabsaa'uun carraasa guddaadha qabsoon tokkoffaa carraa yoo argatte bosona deemtee dhaqxee loltee abbaa biyyaatti biyyummaa mirgaan galuun takkaa wareegamuun qabsoo isa tokko lammaffaa sagalee isaanii ta'u sagalee yeroo baay'ee gadi baatee sagalee yoo taate yeroo baay'ee gadi baatee sagalee irra deddeebitee warroota bosona jiranii haceefaa sagalee yoo taate sagaleen isa lammaffaa sadaffaa fandiin qarqaaru fandiin kakkama jennee kana kunuudha kakkama Obsaa yaada akkama Obsaan dabarsee kana fandiin bira dhaabbachuu qabsoo kana sadiin keessa ati kamiin dandeetta laata mallattoo gaafii ofirra kaa'e kana sadiin keessa qabsoo kana sadiin keessa sadeen kana keessa sagalee ta'uu dandeettamu fandiin qarqaaruu dandeettamu bosona dhaqxee loluu dandeetta mee sadiin kana keessa isa kam danda'aa jedhaati mallattoo gaafii ofirra kaaya ka sadeen kana keessa filadhaa ka tokkicha dhabda sadiin kana keessa Oromooti isinii galaa miti kana sadiin keessa ani kamiin danda'a jettee mallattoo gaafii ofirra keette sagalee yoo ta'uu dandeette sagalee taate fandii yoo qarqaaruu dandeette fandiin qarqaarte bosona dhaquu dandeette Haacaaluu Hundeessaa goonni ija barbadaa fakkaataan fakkii namaa tokkichi qixxee kumaa akkamitti galaafatame sagalee ta'ee galaafatame malee bosona dhaqeen galaafatamne jechuudha sagalee ta'ee fardi keessan jedhee isinitti mee qeerroo feerroo jedhee maqaa isinitti baasee Oromiyaan teenna jedhee maqaa isinitti kaasee kana haceen akkasitti wareegame malee hin beektan hundi keessan uyyuu waan an jedhe kun dogoggora yoo jettan jala barreessuu dandeettan Haacaaluu Hundeessaa bosona dhaqee lolee miti akka marroofaa jechuudha akka qeerroofaa bosona dhaqee kan lolee miti kana sadiin keessa kamitti fayyadame haceen sagalee ta'ee fayyadame jechuudha haceen Sinigali ani ho maal fayyadama ani sabboontuuni ani maal fayyadama maakin ati maal fayyadamu edda Obsaan maal fayyadamu edda isinoo warra zala jirtan maal fayyadamu edda mee as keessa sadiin kan keessa kan fayyadamtan kanaaf Oromootiya walaa jaalannu wal xiqqeessuu haa dhiifnu walirratti duuluu haa dhiifnu mee fakkeenyaaf ijoollee masirratti bebbeekamoo ta'an ijoollee Oromoof ija Oromootti waa himuu danda'an yeroo hamilee isaanii cabsu hamaan maakii matana mee hamilee isii cabsu hamilee isii gaddeebsu tiktookii isii irraa gubuu akkas jechuu baakkaachuu walaa jaalannu walaa kabanyu walaa dhageeffannu wal jala haa yaanu tokkummaa haa qabaannu tokkummaan barbaachiftuudha tokkummaa haa qabaannu tokkummaan bilisummaan tokkummaa malee dhufta bilisummaan tokkummaa malee dhufta Oromoo miliiniki kalee waan jedhe dhageettani Oromoo kana jedhe cabsuun hin danda'u jedhe Oromoo maan cabsan jedhe arrakka akka har'a namni har'a wal cabsaa jiru kanatti Harargee Wallaggatti wallaan garanatti duulchise cabse yaaliin sun kalee milkoofni hadha milkaa'uuf deema Oromoo kana cabsanii danda'an jedhe Oromoo maan cabsan sirna kam keessattuu bar Oromoo cabsa abbaa garaatti Oromoo cabse malee abbaa ganaatti Oromoo cabse malee naafxanyaa Oromoo cabsite isii xiqqishuudha abbaa feetan gaafadha naafxanyaa Oromoo cabsite isii xiqqo abbaa garaa ka Oromoo ta'ee dhalatee akka Dr. Gammachuun jedhe Amaarayetuyyuu Oromoo nyaate Oromoo cabse tokkummaa haa qabaannu hayyuu haa dhageeffannu hayyuu naa wagganamnu hayyuu haa dhageeffannu hayyuu Jawaariin hin soqina hayyuu Baqqalaan soqina hayyuu gugurdaas fiduuf hin deemina Obsaan haa wagganamnu Maakiin haa wagganamnu ijoollee hayyuu kanarra jijjiiran akka Maamad Diksiisoo ijoollee asirraa waa maxxansan ijoollee akkasiiti yeroo kana keessa maal isiniif fakkaata yeroo kana keessa bara na dhageeffadha bara kijibaaf nooraa jedhamee barcumaan kaayame bara kijibaaf nooraa jedhamee barcumaan kaayame bara hayyuun ukkaanfamee wallaalaan bakka argate bara haqni ukkaanfamee kijibaaf nooraa jedhamee barcumaan kaayame keessa jira bara wallaalaani biyya bulchu keessa jira bara wallaalaan beekaa wagganamu keessa jira bara hayyuun karaarraa dhokate keessa jira bara hayyuun ukkaanfamee keessa jira
bara hayyuun dhokate keessa jirra bara wallaalaan biyya bulchu keessa jirra bara wallaalaan hayyuun wallaalaa jala taa'ee koomentii barreessu keessa jirra tokkummaa haa qabaannu walaa dhageeffannu kallattii tokkorra haa yaanu waan tokko haa dalannu waan tokko haa hojjennu tokkummaa riqicha bilisummaa ta'u dhaloota qubeetiif haa agarsiifannu I love you qasaayaan ni kufa qabsoon itti fufa injifannoo kan uummata Oromooti injifannoo kan uummata Oromooti Galatoomii sabboontu akkuma maqaa keessatti ilaalchi keetillee sabboonummaa guddaa of keessaa qaba. Galatoomii hedduu takka galatoomii jabaadhu madda walaabuu baga nagaan dhufte. Baga nagaan nu eeddanii assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh obboleeyyan kiyya kanneen as keessatti argamtan hundi keessanuu duraan dursee yaada akkasii fiduu keessaniif galatoomaa isiniin jedha garuu ammootu hanqinni jiru akkuma sabboontuun jette yeroo hedduun ilaallaa ijoollee sabboontota dhugaa warroota sabaaf sagalee ta'an yeroo hedduu naannoo tiktookii kanatti xiqqoosi hanqinni ni jira naashinaal tiimii Itoophiyaa fudhachuu dandeenya garee biyyaalessa Itoophiyaa waggaa 27 ijoollee waggaa 27 kubbaa taphatan sanuma deebisanii taphachiisan. Biyyoota akka Nigeria, Senegal, South Africa yoo laalle guddattoota under 17 keessaa fuudhanii naashinaal tiimii dabalaa deeman. Sooshaal miidiyaan Oromoolee akkas ta'uu danda'u qaba. Yoo kana jedhu fakkeenyaaf qophii amma dhiyaachaa jiru kanaaf ijoollee dandeettii qaban hedduu jira. Garuu ammoo followersiin isaanii 800, 500, 600 kan jiru jecha kan namni hin beekne sabboonummaa isaanii ammootu isaan ofitti beekan. Ijoollee akkasii sanniin yaalamee gaariidha. Waan dalagamu keessatti yeroo hedduu guddattoota jalaa ol fidaa deemuun dirqama. Anama waan dubbadhu keessatti dhugaa dubbachuudhaaf ijoollee hedduun beekaa ijoollee taalentii qaban sababa followersiitiin mana namaa seenne hedduu jira. Waan sanarratti hojjechuun dirqama maaliif dhugaa faayidaa tokkollee hin qabu dhugaa walitti himuun barbaachisaadha jechaadha. Akkuma gareen biyyaalessaa Afrikaa irratti gadaantummaa agarsiisu gara sooshaal miidiyaatiin jarri kun kararraa goran dhaloonni dubaan dhufu hin jiru dhaloonni dubaan dhufu jaamee jira. Kanaaf fakkeenyaaf ka ol bahee dubbachuu barbaadu jira waa'ee Oromoo irraa waa'ee Oromiyaa irraa waa'ee artista Haacaaluu naniif carraa kennuuf hin dirqama jecha ijoollee akkasisanii yoo carraan kennineef namoota san jaamsaa deemna jecha. Kanuman jechuun barbaada sabboontu bagi jiraatti. Welcome obboleessa kiyyaa madda walaabuu baga nagaan dhuftee jaalatamaaf kabajamaa hedduun si jaaladha hedduun si kabajaa nama ol beennu turre illee baga nagaan dhufte siin jedha akkam nagaa jirta. Makki yaadan sitti dhaammachuun dhufee hin deemte? Sittin himeen jira maal seeti beektaa dhugaa dubbachuudhaaf sooshaal miidiyaa kanarra yeroo hedduu muuxannoos qabdaa shamarree gameetti dhallee shamarree lafaa dhufaa jirtudha. Dubbachuudhaaf yeroo hedduu gaaf tokko sagantame ijoollee followersii hin qabne kenni hin agarta ijoollee dandeettii qaban ka followersii hin qabne ka sabboonummaa qaban dhugaa Oromoo fi Oromiyaaf halkanii guyyaa daddaban ijoollee hedduu jira. Hedduu isaaniin beeka jechaadha maaliif 2015 jechaadha maastara sana Ayyamoo Abdulqaadir wajjin garee ijoolleen sun ayyala jiran mana nam tokko seenuudhaaf followersii hin qaban rakkatanii as jala jiran jechaadha akka ayyaantuu dhaabaa kan akka caaltuu gammachuu badhaatu roobii ayyaantuu duula ijoollee qabsoo Oromoo sochoosaa turan maastar pilaanii keessa jechaadha hedduun isaanii followersii hin qaban jala jiran garuu yeroo hedduu mana namaa deemanii waan hin seenneef keessaa nu dubbisan kaleessa qabsoo Oromoo keessatti aartii Oromootiin utubaa dhufan ijoollee akkasii sunni waan jiranii fi yeroo tokko guyyaa tokko pirogiraamii kee waa'ee Haacaaluu Hundeessaa irratti warroota followersii kumaa gadi qaban qofaa kenniitiin gartaa waan dhufas keessatti jechaadha. Kanaafi assignmentii guddaa si eeggata haadha siinqee Oromooti sabboontu teenya galatoomi si jaalannaa si kabajna ulfaadhu siin jedha. Hayyee galatoomi obboleessa kiyya kabajamaa dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa itti namoota gisee hedduu namoonni asirra jiran yaa'u namni beekumsa guddaa qabu TikTok kanarratti followersiin isaa nama muraasa kan follow guddaa qaqqabu. Sanumaaf nama beekumsa qabu garuu TikTok kanarratti follow hin qabani dhugaa keeti saniifuu mee guyyaa tokko sagantaa qabanneeti namoonni dandeettii waa hedduu qabdan dandeettii dubbachiisuu waa hunda qabdanii carraa isiniifin kannaa guyyaa tokko sagantaa isiniifin qabaa maaliif Oromoon guddachuu qabdi waan qabdan aartii qabdan taalentii qabdan garsiisuu danda'uu qabdanii ani isiniifin kannaa guyyaa sanii as jalatti qophaa'aadha guyyaa isiniifin qopheessaa
rakkoo miti yaada nama hundaatu bifa akkanaatiin yoo naa dhiyeeffama bifa arrabaatiin yoo ta'e hin fudhadhu bifa akkanaatiin yoo namni yaada naa dabarse yaada kamuyyuu irratti hojjechuudhaaf waan sabaa yoo ta'e irratti hojjechuudhaaf qophiidha hedduu takka galatoomii irra deebisee. Madda walaabuu akkam jirtan egaa galatoomii ulfaadhu yaada gaariidha. Ani wanni jechuun barbaadu amma fakkeenya warroota akka maakii warroota akka maakii namoota horsiisuu dhabuu waan akkasii kakaaftan kanarratti amma fakkeenyaa fi namoonni yaadan garaagaraa maal garaagaraa tokko tokko seenessi arrabsaa akkanatti namoota beektan yoo walii eertanii guyyaan tokko ijoollee dandeettii qaban aartii qaban Oromoo waan hedduu dalagan san eeruu akkasii kennitanii ijoolleen kun carraa akka argatan gochuu ta'e malee namoonni tokko tokko seenanii haala siyaasaa garaagarummaatiin walqeequu si arrabsuu gasi buusa waan akkasii siin jedhu kanuma kana shakkanii namoota hin beekne galchuu irra caalaatti namni jechuudha. Kana walii dheeraati namoota guyyaa tokko akkas godha galatooma ulfaadha. Galatoomii amma fakkeenyaaf ilaali akkamitti fooloo namni kan isin godhuu dandeetuma mataa keessaniiti fakkeenyaaf an jireenya kiyyatti fooloo jee takkaa hin dhufne dura kan hin dhufe feesbuukaani akkuma nama tokkotti uummanni kiyya rakkoo hamaa keessa seenaa arkee uummanni kiyya rakkoo cimaa keessa harkinaan feesbuukumaan seenee dubbachuu eegalee bifan dubbadhuun uummanni fooloo na godhee na jajjabeessee asiin gahee jechuudha. Amma sabboontuun as biratti reefuun tana walaloo ajaa'ibaa qopheessitee jirti. Namoonni hedduun fooloo godhu ture jajjabeessu ture. Waloo keenya beekna ture. Kanaafi Hacaaluu Hundeessaa mucaa tuulamatti dhalate osoo hin taane mucaa Oromoodhaaf dhalatedha. Mucaa gadameessa Oromoo kutaa 11 keessaa bahedha malee mucaa kutaadhaaf lagaaf dhalate miti. Kanaafi keessumaa nuti yeroo kanatti namoonni hedduun obsaan itoo naalaa ba'uu baate wanta obsaan beeku jira keessaa jechuudha. Masii dhaabaa jirti wanta beektu qabdi. Fakkeenyaaf Finfinnee iddoo addaa Shaggar amma bakka Furii jedhamee beekamu keessatti beekti ishiin fakkeenyaaf masiin argiteetti taappellaa iddoo sana dhaabbate irratti ijoollee meeqa dhabne nuti. Ofii keenya maallaqa walitti buufnee nuti iddoo sana dhaabnetti lubbuu nama meeqaa dhabne. Taappellaa iddoo sana ka'eef siidaan iddoo sana dhaabbachuu qabannee halkaniif guyyaa maallaqa qabnu ofii keenya walitti buufnee maybe boru iftaan isinii maxxansuu hin danda'a liivii yoo seenne siidaa isaa jammarsiifne irra jechuudha. Silaatoo nu danda'ame siidaan sun xumuramee guyyaa yaadannoo isaa kana wajjin wal qabatee xumuramee heebbifamee yaadatamuu qaba inni qaamolee garaagaraatiin walitti bu'aa turre jechuudha. Garuu kana nuuf hin milkoomne hojjetamaa jira. Puutingii isaa lafa keessaa baasifne irra amma dandeenyetti Oromoo ani wanta isin timu yoo jiraate ta'e jechuudha. Dhiiga obboleessa keessiif jedhee dhangala'ee lafeensaa siif jedhee cabee har'a akkananii fe'ati bilisummaa walitti haasofnu nu taasise yaadadhuuti gandummaa keessaa bahi laga keessaa bahi amantii keessaa bahi of ta'ee jiraadhu. Silumaafuu warra of hin taanetu gandaa fi kutaan nu qoodaa jira waan ta'eef. Kanaaf ati Oromoodha malee Baalee miti. Ati Oromoodha malee Shawaa miti. Ati Oromoodha malee Jimma miti. Inni sun itti waamama maqaati. Eenyuun iyyuu bakka bu'uu hin danda'u waan ta'eef jechuudha. Kanaaf ani kanan sin jedhu yoo jiraate ta'e gudeeda Oromoo keessaa baate taanan safuu Oromoo beekte taanan warra nuuf jedhee wareegame amma lubbuusaa osoo hin taane amma ucuu warra nuuf jedhee wareegame sanaan geessu warri maqaa gootaa qeexxu. Dhugaasaa walitti himna yoo ta'e jechuudha. Kanaafi gudeeda Oromooti. Ani Oromoo keessaan bahe jettee ofitti amanta taanan dhiisi gandummaa keessaa bahi. Gandummaa keessaa bahi. Ani madda walaabuu yeroo gabaabaa keessatti waan tokko dhaga'uu dandeessa. Masiin illee beetti warreen fakkeenyaaf marii biyyoolessaa amma adeemsifamaa jiru adda citee ture yeroo darbe keessatti jechuudha. Haa ta'uuti garuu marii biyyoolessaa sanaaf halkaniif guyyaa lubbuu keenya aarsaa goone namni akka walitti deebi'uuf lubbuun har'a haati gadameessa keessatti osoo ulfaan jirtu kan wareegamaa jirtu mana tokkotti obbolaan shan kan wareegamaa jiru. Bara waliin jira bakka kana hedduu si dinqisiifadha ulfaadhu wayyoomi sin jira kallattiidhaan yoo namni jiraate namaaf dabarsa akkasuma makkiin amman tanatti filaawarsiin si 160 irra kaleessa aga jirtu har'a akka jirtuun beeytanii taap gochuudhaan filaawarsii gataati jajjabeessa ayyaantu tiyyaa galatoomii baga wal argine sin jechuun barbaada yoo yaadni jiraate mana keessaa gama sin dhuftu yaada dabarfadha. Ayyee afaan Oromooti ana sin ayyaantu al tokko jidduun si dabarsa.